Shaneessoon mucaa xiqqaa tokko hagana ilma shan jira. Haati teenna ammoo xiqqeennaan nu guddifte abbaa kiyyan beekuan. Diimaa gurraacha isaa sooruu feena beeku. Jarattiin nyaate garatti gombifte hin beeknu sadaqaa hin baafne agarra. Karaa fe'atee rabbiin isaanii haa araaramu. Bakka isaan itti du'an hin beeknu gariin nama gaara gadiiditti du'an nuun jedhanii jaratti masantu nurraa ajjeese. Ani hin beeku osoo diimaa gurraacha isaanii osoo natti dhufaniyyuu garuu waa dhiifatanii deema. Adada isaa yaadadhu yaa rabbi araaramiif jedha. Assalamu alaikum jenne salamta warra jannata. Assalamu alaikum jenne salam. Isinillee rabbi har'a fuudhee beekii rabbi isin qabsiise. Wanta kana hundarra gahuudhaafi wantoonni isin keessaa baratta waan kana keessaa sadarkaa irra geettan kana keessaa barnoota isin argattan immoo hawaasa kanaaf. Barnoonni dheeraa akkanatti waan himamu miti. Gabaabinuma yoo ka dubbannu taate sooshaal miidiyaan akka reebsiin jedhee meeshaa qara lamaati abbaa itti fayyadamee fi faayidaa abbaa itti fayyadamu ammoo kasaaraadha. Rabbiin saba kiyyaa walitti na baasu zamana xiqqoo keessatti yaa feemasii taanee jiru amma namni feemasii jedha. Ani feemasummaa makanaa baraan beeku namni feemasii jedha. Yaa rabbi gaafa antu ooloo namni narraa gaafata. Asi biratti afaamii jedhe tanabi. Wallahi ani dhibbaan afaallee hin qabu. Waan yoo namni beeku kanallee hin beeku. Yoo du'aayii godhu karamaan namaa godha. Rabbi hawaasa kiyyaa walitti na baase saba Oromootiin waliin na baase. Alhamdulillah. Keessattuu Oromoo saba Oromoo nu godhee Oromoo Islaamaa na goote alhamdulillah ufiin godhanne Islaamummaa tanallee. Namni hedduun ammootiin rabbi garaa keessa namaa beeku. Osoo ani badaa ta'ee akka keessaan badaa ta'e alaanillee badaadha ta'e hojiin kiyya badaa ta'e silaa rabbi haasawa kiyya kanaa nama biratti jibbisiisa ol hin fuudhu. Yoo ati ammoo keessa rabbiin waliin alaaqaa qabaat nama dhiisi rabbiin argachuu mokkoon. Namni yeroo ammaa nama jaalachuudha deemaani rabbiin jaalachiisu deemi dalagaa kee keessatti xiqqoo haa taatu guddoo haa taatu. Yaa rabbi dalagaan tun ikhlaasa siif yoo taate jedhii kadhadhu. Wallaahi yeroo hedduu namni feemasii jedhu kanaan yaa rabbi feemasummaan kiyya sibira haa taatu alaaqaan kiyya sibira haa taatu namni illee na jibbu ati nan jibbin. Namni maqaallee natti baasu ati natti hin baasin. Ani si waliin haa jiraadhu namni faallaa akka barbaadellee narratti waa hedduu koomantii illee katabee faallaa waan an dalaguullee haas dubbatu. Ani rabbii kiyyaa keessaan sibira haa jiraadhu. Salaata halkanii keessatti illee yaa rabbiin hangatiin ol fuutee kan nan deebisiin jedhe. Waa hedduu rabbiin haa ta'e. Kanaaf hedduu saba Oromoo kiyyaan wal arguun nama hedduudhaan wal arguun ni gammadaa. Baga rabbii wal nu argisiise Usmaan Oroo kiyyaa silaa osoo immoo sooshaal miidiyaan kun hin jiraatin osoo namni waliin beeku amma sheeka anirraa qara'e achitti wal argine dhuma darasummaa kiyyaa achitti wal argine sheeka san warruma biyya qubsiifatetu beeka malee warri sooshaal miidiyaa kun hin beeku garuu ana caala beekan darasaa isaanii maaliif jennaan nama garii rabbi ilmi itti kennee hin dubbatiin jedheen cufee afaan dubbatee hin danda'u. Nama garii rabbi ilmi itti kennee ammoo dubbatee dubbiin isaa sun haasawa isaa sun nama biratti fudhataman qabu. Sheekuma kana jedha namni gariin daa'oo nutti dheeresse jedha. Hin mi'aawu namni gariin ammoo tiniinkin olaal ilmi illee itti kennee rabbiin haasawa isaa kana mi'eessee afaan namaa mara keessatti kinoo jaalatameet rabbi biraallee kiinoo akkasitti rabbiin sadarkaa isaa ol fuudheet hawaasni hedduu irratti jaalatameet akkanatti rabbi sadarkaa isaa ol fuudhe yoo inni rabbii ta'e. Hadiisni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo rabbi gabricha ofii jaalate naadaa ilaa Jibriilitti lallaba jedha. Yaa Jibriil ani baluun jaaladhe atillee jaaladhu warri samiillee haa jaalatu fatuuta ula hulqabuun ardi. Jaalalli ardii keessa gabbuutti warri ardiillee ni jaalata jedha. Ati yoo dhaabate rabbi sii ta'a. Yoo rabbii dhaabatte rabbi sii dhaabataa. Mee dalaga makee keessatti na argi uf keessaa baasi dhageetti uf keessaa. Ani namni feemasii naan jedhe namni hedduun feemasummaa argate nama biratti beekame nama biratti beekame jedhe xiqqoo ammoo ujbiin itti dhagayama. Uftuulummaa wayii namatti dhagama. Waan san uf gadi qabsi. Rabbiif jecha of diqabsi. Rabbitu sadarkaa kana naa godhe jedhe. Ani sadarkaa kana ufiin hin goone. Rabbii sadarkaa kana na mul'ise. Na dhoysutullee mala. Rabbii na dubbachiise. Na callisiisutullee mala. Yaa rabbi simannaa godhe jedhe shukrii galchuun barbaachisaadha. Kanaaf Usmaanii kiyya rabbiin sadarkaa kana nu geesse ammallee nu haa dabalu. Keessumaan rabbiitti dalaga kenna keessumaan rabbii haa taatu.
Yoo ati rabbii taate wallahi mana hanjiru kana asiin bishaan baasi yoo jedhe rabbi bishaan naa baasa. Maal jette ati? Asiin bishaan hin baasa yoo rabbiin kadhatteetiin rabbi yoo taate. Kanaaf hawaasa kiyya marallee rabbii kadhataa jira. Haramallee dhaabadhee imimmaan kuusee hawaasa kiyyaa kadhadhe harafallee muzdaliballee himinallee imimmaan lafan bu'u wallahi rabbiin bira ollata. Yoollee teenna mara du'aa'ida kadhannee jirra. Ati rabbii taa rabbi sitaa jechuu barbaade Usmaanii gabaabinumatti. Ayyee sheekaa kennan mallee rabbi isin haa milkeessu rabbi darajaa teessa ol isin haa fuudhu ilmaanii fi duniyaanillee rabbi isin haa badhaasu. Ammallee hawaasni kenna waan guddaa isinirraa eega. Dhaaltuun olumaayii duraanii warruma akka keessan har'a karaa diin kanarra jiru karaa ilmii kanarra jiru jaahilli homaayyuu fayyaduu hin danda'u. Ammas wanti guddaan hawaasni kun isinirraa eegu darsii dura jalqabdan barsiisummaa dura jalqabdan haala gaariidhaan gatteettanii akka gaariitti hawaasa kana haa fayyattanii isinirraa feena. Rabbi fayyaa isinii kennee umrii isin haa dheeressu. Akkasuma ammallee mee waa'ee warra Makkaa irraallee namoota akka Ustaz Kamal ka yeroo raasatti ilaalan namni martinuu nama badaase waan nama san qaamaan beeka. Simannaan mee isaan fa'i isinii godhan maal fakkaatame haala gaarii waliin turtanii argee jira. Nama san dhugaa dubbachuuf magaalaa takka keessa waliin guddannee nama gaarii namuma namni tuttuqeetiin waan badaa afaanii baasu malee nama hammeenya tokko hin qabne. Kana mee isinillee argitanii jirtan ragaa ba'uudhaa dandeettu. Mee simannaan Makkaatti isinii godhame hawaasa keenyaan maal fakkaata? Awwalan hasawa kiyya dubbatu keessatti rabbi dubbaan haa dubbachiisu. Kongora kana haa dabru. Amma maqaa hedduu qabnaa sheekummatullee jira hajjummatullee jira beeyti jira dhaabatanii namni kalaama dabsuu hin ta'u. Alhamdulillahi faaruun karabbiitii ittiin haa deddeebisu jedha. Hedduu wallahi awwalan namni simadhaan sheekaa soome roobe simadhaan akka gaarii simadhaame Oromoo. Itti fufa. Awwalan namni galata galchuuf rabbii kiyya alhamdulillahi eegana ammoo nama ganda sanna dhaabe Muktaarii Harargee jannata keessatti rabbi waliin haa qabu. Amiin amiin amiin. Beetii bira dhaabadhee kadhadhe Madiinaa wayita bu'u isumaa kadhadhe. Anaa fi Muktaarii jannata keessatti rabbi waliin haa qabu. Yeroo ammaa kana namni birrii kana baasu abbaanuu ilmaan kennu birrii haganaa miliyoona gimmaasha. Namni gariin kama inni baase haara sila fayyaa qabaa jedhu. Sila namtichi birrii hagana qabu fayyaa qabaa inni. Maal godha fayyaan qabu? Namni kun eessa laal? Ustaazota biyya isaa Harargee hedduu jira ulamaa'ii biyya sanii maan oofin. Diiniif na jaalata. Rabbi isaa haa kennu. Ilmaan isaa keessa barakaa haa kaahu. Hin jedha. Makkaan na dhaabuu waa hedduu achitti argee waa hedduu rabbiin saba kiyyallee na argisiisee waan sabni kiyya keessa jirullee argee aksara waan kadhachuu dhufee irra saba kiyyaa kadhate. Maaliif jennaan dalagaa achitti dalagamu argeet ummata kiyya saba kiyya achitti ambootinii miidhamu argeet uf qabuu hin dandeenye wallahi mar'imaan asiin na rakkattee imimmaan buusaa yaa rabbi Muzdalifatti Arafatti yaa rabbi jedhe. Simannaan namni simatee keessaa tokko akka ati maqaa dhooytu Kamaal Kingi Kamaal namni kennaa wal fayyadamu qoricha Kingi Kamaal akka namni asirraa sooshaal miidiyaa irraa laalu kanaa miti. Hedduu namni nama kenna tajaajilaa jiru Kingi Kamaal yoo jedhame homaa dhibbatti. Nama dhukkubsatee Kingi Kamaal akkam goona anatu makiinaa kiyyaan geessa. Sheeka wayiitii akkam goona anatu deema. Sheeka wayiitii birriin dhuftee akkam goona anatu fuudhee geessaaf. Mee anaa kana dhukkuba akkam goota achuman na eegaa nama buufadhee dhufa ana isin geessa. Birrii silaa du'aa hima godha. Akkana jira Kingi Kamaal. Yaa nama badellee walitti deebisa. Soqeetiniin lafa wayiituu badee abboo walirraa gargar bayanii kootu nuu beeksisi hayyee. Maaliree ani rabbumarratti herregadha aksara. Makiinaan isin laaltamtuni makiinaan haarawaami makiinaan mooftu. Rabbiin isinatti haabitu jedhaan aan jedhe abboo. Allahu akbar. Ani nama ittiin geessaa beeksisa rabbumarraa. Du'aa'iin haa godhaa jedhe. Awoo Oromoo baay'ee jira saba baay'ee jira. Ati waan dalagattu kana abbootiin hin dubbatini rabbi yaa rabbi simaa fi jedhiimme rabbi akkasiin taane argitaa Kamaal yoo jeen. Kamaal namni gariin abbootiin afaaniin dubbatu afaan namaa kana laala keessi isaa sharriin qabu badummaan qabu. Nama gaarii wallahi rabbiin abbootiin katmi isaa rabbi haa tolchu. Nama gaarii nama keessa boo namni fageesseetiin hin jedhe afaan namaati. Yoo namni badiin namarraa argamte afaan namaa
waa'ee koomantii itti barreesset hedduu ammootiin nama jiru kanallee ajjeesanam hedduu kamaalii kana duraan namni baay'ee ajjeese isimaa jiru inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jedhaniin kamaalii nabbo isumaa jiru kana bara suuraa isaa inna lillahi wa inna ilayhi gadi deebisanii fa'a nama kenna osoo ammootiin reefa biraatu torba gaggara galcha jedhanii du'aayii kadhatanii fi qajeeluma isaa kadhatanii dogongora isaa dhiisii fi yaa rabbi jedhanii nullee mucuca qabnaa dogongora qabna dogongorri teennaa baay'ee yaa rabbi zalalli keennaa baay'ee yaa rabbi isaallee dhiisi nullee dhiise soo jedhanii waa bareeda namni ammoo yeroo hedduu ajandaa ka'uumu maali haasa'uma namaa namni jedhuun kana osoo namni waan gaarii itti haasa'e innillee gaarummaa ammootiin dabalataa deema akka namni badii irratti yaadee akka namni koomantii itti barreesse akka namni mataa gad deebiseef silaa irra kamaal sheeka tokko fe'u gaarummaa isaa argee garaana nyaatee du'aa kadhadhee fi hedduu nama ammootiin wallaahi jabeeffamuudha qabu bira dhaabadhaa nama kenna ammoo koomantiin taanillee ittiin katabinaa qajeellumni rabbii kenna harka jirtii nama harka hin jirtu katmii nama hedduu ammootiin rabbiin awwala tolcheetiin akira kaballeessu jira ka awwala balleessee akira tolchu jira qajeellumni harka namaa tokko hin jirtu harka rabbii jirti hanga dandeettaniin qajeeluma kadhadhaa fi illee kadhadhaa malee yoo dadhabdan ammoo callisaa koomantiin taane namatti hin katabinaa namni kenna ammoo qariin wal keessa jira ka qara'ee hin qara'intu jira ka xiqqoo qara'ee jira ka baay'ee qara'ee jira nama ammoo amma islaamummaa waa xiqqoo irraa beeku kana koomantiin taanee fi gaggara galchitanii yoo jedhan waan biraatti dabalu isinii galii kanaaf ammoo nama kenna taan osoo deemnee wal qabanne jechuudha barbaade umrii isaa rabbi haa dheerissu mallee jechuu barbaade. Amiin amiin. Galatooma sheeka kennan mallee gaafilee biraa isinii qaba. Dhugaa dubbachuuf ka Ustaaz Kamal kun Kingi Kamal wallahi rabbiin afaan isaatiillee waan hamtuu hin baasin amma boodallee dhugaa namni hedduu yoo lafa san dhaqee galu wallahi wama isaa dubbata akka ittiin nama jala dhaabatee nama kaddamu namni biyya namaa keessatti hagas takka yeroo namaa kennee nama kaddamu waan guddaa ammoo hawaasa kenna kana yeroo tokko tokko waan hin beeku ani dhiyoo tan amma kenni geemii taphateen wallahi mallaqa namni hawaasnummaan kenna ofumaa kenneef san riippoorti godhanii mallaqa waliin tiktokii isaa guddaa san jalaa cufsiisanii wanni akkanaa kana walirra raawwachuun hawaasa kenna hin barbaachisu rabbi nu haa qajeelchu nu mara meeshee kaa kenna asin dura hajjii kana keessatti namni kenna hedduu miidhamee jira akkaataan simannaa hujjaaja baay'ee gadi bu'aa ture mee kabara kanaa kun akkam ture mee sanirraa mee keessummeessaan haalli qabiinsa hujjaajaa kun maal fakkaatamee makka keessatti illee biyyarraa kaasee haga biyya san geettanii galtanitti mee maal fakkaata kanarraallee nu dubbadhaa mee sheeka kenna. Wallahi wanti kun hedduudha bal'isnee yoo nama kayaan nu taate majlisni amma isin argitan kunillee daa'imaa jira nama daa'imummaa lafaa ol kahaadha jiru. Waa hedduu dogongorullee dogongora san keessaa nummaanuu sooshaal miidiyaa wayita deemne dogongora irraa waa baran. Namni keenya dogongoru jechuun hin dandayamu haa ta'u ammoo tiniin kabara duraanii irra kabara kanaa wayita akka dubbachuudhaaf nama wayiitu harka keessatti ol ka'ee du'aayii nu godhi jedhanii ni beekaa wayiiti ani sheekajjiillee beeku ummata keenya waggaa 21 makkaa kana ture cinqaa keessa dabre warri hajjii kennanii beeynaa barana hajjiin hajjii rasuula rabbii gaaxamtan nuun jedhe akkamitti jenneen Allahu akbar goole irraa mootinii wayita kaatan achirraa madiinaa buutanii madiinaa ammoo teettanii achii wayita dhuftan rasuulli rabbii zaluleefaa irraa harramate isinillee zaluleefaa irraa harramattan nuun jedhe dhugaa jenneen Allah wayita achii dhuftan ammootiin yaa makkaa xawaaftaniitiniin akkasitti jettanii makkaan xawaaftanii qawaafa quduumaa xawaaftanii teettanii eegana ammootiin dalagaa rasuulli rabbii dalage kulli ammootiin fuuldura akkanatti dalaydanii ajjiin baranaa kama ajjiin baranaa jedhe kama sheekajjiiti sheekajjiiti kama sheekajjiiti jedhe barana ajjiin kama sheekajjiiti jedhe sanan hin beekulle mee du'aayii goonaaf harka ol qabadhaa jedhe namni garii gara biraatti illee nama ajjiin kama sheekajjiiti jedhe ajjiin baranaa kama sheekajjiiti jedhe in argitanii jedhe nama kennu fookii 11 12 13 irra gala jedhe abboo jirra taa'aa jedhe abboo fookii 14 irra gala jedhe alhamdulillahi kana jedhaa
namni kenna duraan minibaasii qabu lukaan haramatti yaa har'a minibaasii yaatan je kanallee galata galchaadha je alhamdulillah jenne sheekajjiillee du'aayii gooneet du'aayii kana waltarree yaa rabbi majlisa ammalleetiin hin nuugo duraan jedhe qaallichi sun islaamummaan tun eessa akka jirtanii inni jiboo turte je har'a paarlaamatti deebite je jedhe qaallichi abboo islaamummaa tanallee kadhanna nama achi taa'e nama kennallee kadhanna nama kenna nama achi jirullee beeytanii yaa saba Oromootu achi jira nama hedduu achi qabna ulamaa hedduu jira saba Oromootu achi jira nama hedduutu ammootiin nama saba Oromoo kana achi dhiigan taane laalutu jira nuti waan isaan dogogoranillee ijjifatti baafnee akkana osoo hin jedhin waan akkanallee hin jirti jennee keessaa wal qabanna karaa kanatu nu qilleesse sooshaal miidiyaa irra yaanee waa xiqqoo arginu waan walii dubbanna waan keessaa wal gorfatu asirratti dubbatantu jira ammaaf ammootiin nama kenna ka dogongorellee dogongora isaatti biyaa dhiisuufi ka ammoo islaamummaa rabbi umrii isaa hakai sheekajjiillee rabbi umrii amaana jedhan kasitti du'aayii hedduun jirra gurufaan kenna ulamaa amaan guutame dukkanni nu jirru ulamaa hedduu ka amaaranyaan Addis Ababaa keessatti ulamaa hedduutu jira anillee akka sheekaroo sadarkaa naa kenna du'aayii wayii naa kenna sheekaroo beetullee nu keessa jira jedhe namni nama beekaa isaaniillee jedhanii hana maraa du'aayii kadhanneet waan ijoollee teenya mana hidhaa jirtuuf Liibiyaa jirtuuf ka Kaayiroo jirtuuf ka ammallee Suudaanii jirtuuf Naayiroobii jirtullee yaa rabbi jennee akkasitti du'aayii majlisa kennallee du'aayii kadhannee ammas majlisa kenna kana rabbiin ammootiniin nama ammallee caala islaamummaaf dalagu rabbi haa godhu yoo waan galateeffatan irratti namaa dabala bara mara booyuu miti umaan taane bara mara akkana taane hin jedhina hiyyummaa hin himatina yaa rabbi bara batti akkam har'a akkam rabbiin ammootiin majlisni kun ammootiin yoom gadhaabate kalee gadhaabate kalema gadhaabatee yaada nama dhuunfaa maraa guutuu hin danda'u yaada dhuunfaa maraa guutuu hin danda'u kanaaf ammoo nama kenna jala ammootiin maal godhuudha qabna nuti warra majlisa jiru san dogongora isaallee nama akkam deebisa nama sheekaa nama ammoo karaa keessaatii yoo dogongorellee waan akkanaati bakka kana sirreeffadhaa jedhan namni ammoo inni rabbii hin qabne nama oduuluun hin barbaachisu har'a hojjaajonni kenna miidhame waan akkanaati jechuu osoo hin ta'in mara namaa fedhii namaa guutuu hin danda'u warra gadi dhaabate gad dhaabatuu kana ammoo miidhama hedduutu jira miidhama jiru sanillee adadumaan fooyya'aa deema rabbiin ammootiin nuti ammoo nama san dhaabu rabbi nu haa godhu nuti nama kan hoogganaa deemu rabbi nu haa godhu karaa hoogganaa ammallee ta'uwaan bara waggaa lammeessa waggaa saddeessa hojjaajonni kenna ta'e nama haganaa malee hin deemtan hin jenneeni namni kenna farda gurguratee harree gurguratee waggaa sadeeffatu har'aa hin deema jedhanii mazaggabamee nama meeqa imimmaan buusee gal nama 1000 malee deemuun hin danda'amu jedhanii yaa har'a ammoo laal ammoo nama bakka inni jiru laal fooqii inni irra qubate laal minibaasii inni deemuun laal yaa kana caala rabbi nu haa dabalu jedha rabbi nuu dabala nama isa jiru warra hojjechoota warra isa jiru mara rabbiin nu haa tiisu dhina isaanii rabbiin irra haa dabru jedha haganuma jedhaan du'aaf malee miidhama akkana miidhamne maalii taaneen dalagaa isaan dalaganii wal bira laalaala miidhamnummaan dalagaa isaan irra jiranii sadarkaa isaan amma olkoraa jiran kana laala olkoraa jiran amma kana olkoraa jiranii bira haa dhaabatu yaa agana jira Usmaan. Ayee sheekaa kenna ulfaadha galatooma yeroo nu kennitaniifillee amma salaan illee gahaa jira nu biraallee dhumarra waan dhaamattan yoo qabaattan dhaamadhaati kanumaan gargar haa baanu isin biraallee salaan ni geesse rabbiin isin haa tiisu rabbi umrii isin haa dheeressu haftee umrii keessanii keessa rabbi barakaa nu haa kaayu jabaadha amma boodallee waa guddaa isinirraa eeyna umrii dargaggummaa kanaan sirritti daa'ii hawaasa kana fayyadu ta'uudhaaf akka udurattillee jabaattanii hojjettan abdii isinirraa qabna nullee akka dargaggoota amma kana namoota amma jiruutitti waan dandeenyu cufan isin cinaa jirra nu jabaadha jedhaa dhaamsa dhumaa yoo qabaattan dhaamadhaati kanumaan xumurreetiin irraa baana inshallah. Dhaamsi dhumaa yoo ka jiraatu ta'ee amma waa sadi qabna waa sadi rabbi nuu kenne alhamdulillah ilmi xiqqoollee taate nurra jirti soddaallee fuune intala of jalaa qabna hajjiillee hajjine
hajjiin tiyya qulqulluu ta'uun hajjiin tiyya akka gaafa haadha kiyya keessaa gabbu'eetti deebi'uun dhaabata kiyya teessuma kiyya anatu laallata. Nama kiyya hin fayyada jedheetiniin karoora baafadhee kinoo karoora qaba. Manuma kiyya kanatti ammoo seenaa nabii sa'aatii itti godheetiniin seenaa nabii guyyaa itti godhee haala namaa toluun FB irratti kenna. Gama TikTokiitiin muktasara akka ammootiin she'ana waarsanitti manuma kiyyatti muktasara kitaaba nama qaraasisa jedhee gama TikTokiitiin kaayoo guddaadha qaba. Kanaaf mucuca duraan dargine san rabbiirra nu haa dabru. Kabajaa abbatu ofirratti qabata. Namni nama diin jedhee fuulduratti ilaala. Nama diin kanarraa waa hedduutu eegama. Mucuca isaa xiqqoo tana waa haasawaa isaa xiqqoo tana fuudhaniitiin waa hedduu sharafanii saniif ammoo haasawaa kennallee tolfatuun barbaachisaa dhaabata kennallee tolfatuun barbaachisaadha. Suni dhaamsa kiyya hawaasa kiyya hanga gaafa jiruu hin fayyadaa garuu hin na keessa jirtu waan baradheerraa isin barsiisa jechuudha yaada. Itti aansuudhaan dhumtii kalaama kiyya ani dhalataa magaalaa Roobeellee ta'uu gosti kiyya Gidaaja. Magaalaa Roobee naannoo Roobee jedhamutti dhaladhee Roobee barbaaddee natti dhufte. Ani tolin dhufne saayikiliidhaan nama wayii tureef keessummummaa natti dhufee maanguddoo irraa waa baratanii gosa tiyya Gidaajaa irraa waa dubbatee xiqqoo irraa waa barreeffate. Daqiiqaa lamaaf waan nama ajaa'ibu wayii natti ani gosti tiyya Gidaajaa. Rabbiin ammootiin ummata duraaniitii fi ummata ammaa kana yoo wal bira qabnee ka jennu taate ummanni duraanii shirkiillee qabaatu wal jaalata ummata itti ol seenaniitiin aanan irraa dhugan. Ummata ammoo jegna dhiirummaa qaba. Namni ammootiin akka biyyaatti kulliin nama tokko sodaatu. Jegnummaallee qabaa fayyaalummaallee qabaa. San keessaan isinitti himuun seenaa wayii irraa barreeffadhee reefu ol seenanii bayanii seenaan ani irraa barreeffadhee ani gosti tiyya Gidaaja. Gidaajaan tun taarika qabdi. Gidaajaan kun jegnatullee keessa jira, beekatu keessa jira, hayyuu keessa jira. Nama ammootiin hin cabsine. Nama ammootiin gosti biraa hin dhuunfanna jedhanii ummanni duraanii walan dhuunfatee uf jalatti wal bulchuu barbaada akka gosa jaahiliyyummaa. Gidaajaan nama diddirraayi nama jalatti hin bullu jettee sanirraa ganda Gidaajaa kana gaaf tokko jedhan maal jedhan sheeffaqootu dhufa jedhanii walitti qaban jedhan. Sheeffaqoon nama aalimaati. Sheeffaqoo diidaa irra dhufa jedhanii halloo guuisa walitti bayaa jedhan. Balbala Gidaajaa keessaa balbala halloo guuisa jedhanii walitti bayaa sheeffaqoo dhufaa jira nabiyyi dhufaa jira jedhanii nabiyyi jedhanii sheeffaqoo diidaati. Nabiyyi dhufaa jira walitti bayaa jedhanii lallaba jedhan. Ummanni halloo guuisa walitti bahee jedhan balbala Gidaajaati. Eega walitti bayan nama beekamaa wayiitu jira qabeenyallee qaba. Gidaajaa keessaa hin sodaatama. Namni ammootiin isan daffaru qabeenyallee qaba jegnummaallee qaba. Maqaan isaa Dambalii Dulleeti. Maarree Dambalii Dulleetti nuu beeksisaa haa dhufuu. Rasuula dhufaa jira nabiyyi dhufaa jira diida irraa jedha. Itti nuu himaa jedhanii nama qopheessanii nama saniin itti nuu dhaqaa jedhanii. Namni ammootiin nama godhatanii nam lamaan itti ergan. Maarree abboo dura waa'ee akiraa sitti himnaa hin didda. Naakirii munkar wayta siin jennu hin didda. Har'a ammoo wayta nu afaaniin siin jennu qabrii keessa waan akkanaatu jira siin jennu hin didda. Har'a rasuula dhufaa jira afaanuma keetiin irraa dhageettaa koottu jedhanii. Jennaan hayyee je'eet eeganaan jettan rasuuluma kana arga je'eet rasuula bira ammootiin harka qullaan dhufu mirgoo jabaa wayii qopheeffatee fe'atee dhufe jedhan. Wayta dhufu kana kinoo wayta nu siin jennu hin didda daawwaa nu isinitti goonu hin didda. Rasuulli nu jennullee isaanii kinoo diidaa irraa dhufanii afaan isaaniitiin sitti haa himanii waa'ee naakirii munkar jedhani. Jennaan waa'ee naakirii munkar kana irraa daawwaa itti godhaniit eeganaa meeqaa fi isin gaafadhaa jedheen. Jennaan naakirii munkar jettan kun jedheen. Naakirii munkar jettan kun xiixaalamii burqaa. Xiixaalamii burqaa fi dallansuu dhoobboo hirriboo gayaa jedheen. Xiixaalamii burqaa jechuun nama beekama. Gaarara irraa gaarara jedhanii gosa gaararaa irraa warra beekama nama qabeenya qabu isaan jala bulti.
durfatu barbaadu namni maqaa lama isinii dhaye kunni sababa dambalii kana ofirraa deebisa jara lamaan keessa iyyuu bullee ofirraa deebifne xiixaalamii burqaa fi dallansuu dhobboo hirriboo gayaa jedheen abboo dallansuu naakirii munkar yaa jara lamaanuu ofirraa deebisne jara lamaanuu keessa bullee akka barbaanne dubbanne nuwan durfachuu dhufteetiniin dinnee kolonii jalaa jaratti hin bullu jenne dallansuu aarii jara lamaanii gahaa jedheen naamirii munkarati jettu abboo akkasii miti naakirii munkar ammootini namni nama dhufu malaayikaa taharraa ofirraa deebifte ati nama akka keetii ofirraa deebifta kun akka nama akka keetiitii miti jedhanii daawwaa itti godhan jedhe maarree eega akka itaate mirgoon fidee dhufe kunillee eega nabiyyii taatan kinoo gorraa shahaadaa na qabsiisaa jeen jedhe islaamummaa keessa seenna shahaadaa nu qabsiisaa jeen jedhe namni duraanii jegnu dhaadhaamsi kiyya dhumaa kana salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Amma gidaajaan balbalamee ka sheek. Gidaajaan gosa Balbalama balbalaa gamgeetu. halluu guyso jedhan halluu guyso balbala hallullee addatti waa qabdi guysollee addatti waa qabdi keessatti halluu ani nuti warra halluu irraayi halluu warra halluu irraa keessatti maal jedhamna warra halluu keessatti tuulii jedhamna tuulii nuti halluu guysa ammoo balbala isiiti gidaajaan mara walitti qabata gosa balbalti jaraa halluu guysa hallullee addatti waan qabattu qabdi guysollee addatti waan qabattu qabdi nu gara halluu keessaa tuulii jedhama sanii taarika namarraa barreessin anin taa'u nama taarika barreessu abbaan kiyya mataan isaa taarika qaba seenaa oromoo keessaa taarika qaba nama oromoo kanaaf ammootiin halkanii guyyaa osoo nyaatin osoo hin dhugin yaa karaa fe'ate rabbiin isaanii haa araaramu bakka isaan itti du'an hin beeknu gariin nama gaara gadiiditti du'an nuun jedhanii jaratti masantu nurraa ajjeese ani hin beeku osoo diimaa gurraacha isaanii osoo natti dhufaniiyyuu garuu waa dhiifatanii deeman ilma dhiifatan baga dhiifatan adada isaa yaadadhu yaa rabbi araaramiif jedha sheeyini ammoo shee hamiidoo jedhaman dhiyootan amrii ta'anii waggaa lammeessoo har'aa kitaaba abbaa kiyyaa muktasara fiqii isaan bira jira isaanirraa qara'anii kitaaba abbeetiiti yoo jabeessinaan jedhanii nakkennan kitaaba abbee fiqii qara'anii na bira jira jedhaniin natti kenna waggaa lammeessoo har'aa du'e isaan illee taarika qabanii oromummaa illee taarika qabanii islaamummaa keessatti illee taarika qabanii jeegna abbaan kiyya maqaan Umar jedhama warra iddirii kana jedhanii warra iddirii kanarra shuuman iddirii wayta booya taasiyaa nama galte iddirii jedhanii Umar nun dhiisu jedhanii dubartiin gilgilii xuriin hin dhuftu Umar nun dhiisu jechuudha Umar gilgilii xuriin nun dhiisu jetti Umar nun dhiisu jedhanii hin dhuftu nyaatallee nyaatan taane hin fiddu deebisi nyaanni akkanaa maali jedhan karatti jeegna akkanaatu deeme sabummaafillee oromummaafillee nama ajaa'ibaati seenaa abbaa Isin malee ilmaan qabanii sheeka isin malee ilmaan biraa qabuutu biras taatee dhiira. ilmaan 5 qaban takka hangafaa hojii sarraatanyaa qabatte waliin baranne kutaa 10 waliin baranne ani darasummaa taree isiin ammoo hojii barbaaddee hojii argatte lammeessoo ammoo tawaggaa 14 osoo hin argin dheengadda madiinatti arge waggaa 14 madiinatti dheengadda arge ilmaan kuusee isii ilaalee ijoollee madiinaa makka jirtu jidda jirtu yaa rabbi edaa ijoolleen dhiiga ofii nyaatti edaa malkii fixatte ijoolleen tun je'e ijoolleen tun ammoo rakkina biyyaa baate rakkina warra keennallee ammallee xoorree ufillee jiruu jijjiirettee biyyaa baate je'e aksara waan dhufee du'aayii kiyya dhiisee ijoollee biyya alaa jirtu kadhadhe wallaahi imimmaan kiyya lafan bu'usun tarte oo'i har'aa hin jira har'allee oo'i ta'e ijoollee dhiiga ofii nyaatti guyyaa qiyaamaa guyyaa aduun akkana taakkuu takka namarraa ol taatu san gaaddisa kee jala kaayadhu ga'e yaa rabbi Tikko majarri dalaytu sidaan ijaartu san ila tikko majarri dalaytu sama ammoo ulamaa iyyaadatu tan tanuma irraa jaaladhu gaaddisa guyyaa qiyaamaa jala naa kaayadhu jee sun lammeessoo sadeessoon an irra daladhu afreessoon ammoo mucayyoo takka jira Aishaa jedhanii ni jirti barumsarra jirti shaneessoon mucaa xiqqaa tokko hagana ilma 5 jira haati teenna ammoo xiqqeennaan nu guddifte abbaa kiyyan beekuan diimaa gurraacha isaa osoo dhufee nabbeeku jarattiin nyaate garatti gombifte hin beeynu sadaqaa hin baafne agarra garii hin dhooggan nama dhooggan sadaqaa hin baafne agarra waa hedduu madaa hedduutu nuti jira madaa hedduu qabna akkatti barannee egeenne qabna sadarkaa hedduu keessa as tarre
kanaaf ani yeroo haadhaa waan haadhaallee kaasu imimmaan boosan danda'u haati ufii yoomanii naa baratu ilmi jedhanii nama hedduu daabboo itti guduunfanii nama ufii keeniyaan deemanii caammaa nutti bitanii hedduudha ammoo asiin dhugaan sadarkaa kanaan dhugaan har'a ammoo umriin ni jiranii alhamdulillah har'a ammoo isaan kaddamaadha jirra nuti isaanirraa du'aayii furan xiqqeennaan ammoo nu guddisanii miidhamanii nu guddisanii harma isaanii hoonee duuda isaanii ammoo baatanii nu guddisanii rakkina hedduu keessa dabranii nu guddisanii yaa miidhama hedduu keessa bayanii nu guddisanii har'a ammoo isaan yooma qabeenyallee dhabne maa ammootiin faladhee ammootiin liistiroo xaraynee isaan har'a gabayarra deemuun qaban xaaruun qaban duraan nu xaaranii nu guddisan gabayarra deemanii xaaranii nu guddisan nyaata ammoo namni kennuuf ofii dhiisanii guduunfatanii feestaalatti ijoolleen yaa nyaattu jedhanii fidan har'an tana ammoo sadarkaa kanaan nu gayan sadarkaa haadhaa beekuun barbaachisaa du'aayii irraa fudhatuun barbaachisaa dadhaban amma isaan harka namaatti galan nuti ilma dhiiraati dubartiin biraa heerumtee baati ilma dhiiraatti hafanaati ilmuma dhiiraa kanatu ammootiin xooruu qaba maa ittiin kadhan maa itti kadhatee ittiin fin maa dhakaan falan maa dhoqqeen dhiin isaan biraa ammootiin miidhamuun qabanii alhamdulillahi rabbi umrii nuu kaa'een jiranii hin qaddamannaa nama haadha qabdan kullii keessan nama ammoo ifaajeen haati duraaniitiif haati ammaamuu garaagarummaa qabdi haati ammaa gariin xiqqoma hamna hoosiftee waan itti qabantu jira san afaanitti qabdi haati duraanii harma isii waggaa lamaa muluu hodhanii duudarratti fincaayanii akkasitti gurzaa waliin bulanii itti kadhatanii uffata itti miiccanii eelee namaa itti dhaabanii uffata namaa miiccanii barsiifatanii har'an tana ammoo sadarkaa kanaan gahanii jiran har'a ammoo haati teeratti umrii sii kaa'e ol deebi'anii algaa tolchitee fi humna keetiin bulchuudha qabdaa alhamdulillahi haadhateen na tajirtu mara rabbi umrii haa kaa'u tadabbite ammoo rabbi haa araaramuu fi gariin namaa haadha ofii kanaa tajirtu tana ammootiniin haadhaaf abbaan kiyya sun duute maal qaba ka jedhu baay'eetu jira qabeenya jaraa ammootiniin laalee agayoom ammootiniin qabeenya irra teetti nyaataa hin jirru ka jedhutu jira akka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhan zamana aakiraa takka dhufa jedhan tuuta ammallee tiniin maal la'ayyi abbaan jedhu abbaan maal jedhu la'ayyu rabbii jarwa qalbiin kayrun lahu min ayyu rabbii waladan min sulbihi osoo ilmoo ofii argadhe kana ilmoo saree guddifadhee jedhe abbaan ilmoo saree osoo guddifadhee maal qaba ilmoo argadhe jedhu zamana duraanii namni ammoo tiniin abbaa baadha dhiisaa ollaa sodaata ollaan nan dhiisu jedhu har'a ammoo haadhaaf abbatu gadi ilmoo sodaata eessatti gala ilmi mataa na baasaa jedha ilma kiyyaafuu eessatti gala kunillee hima jira gariin ammoo ka rabbi tolche haadha jalaa tartee qabrii jirtu irraa sadaqatee imimmaan buusa osoo naa jiraatte aayyoon tiyya maal qaba osoo abbaan kiyya naa jiraate maal qaba jedhee imimmaan buusa gariin ammoo ofirraa kaddamatee kunoo yaalataa jira duudatti baata akkatti rabbi nama beeksise haadhaaf abbaan ofii rabbi uf dubbatee haadhaaf abbaa ofii dubbate yoo haadhaaf abbaa ofii qabdan rabbiin wayyuu ofittiin aansine yoo ka isinii jiraatan jiruu irra jiraatan taate kaddamadha isaan kaddamadha du'aayii isaanirraa fuudha isaaniin baata wallahi sheeka du'aayii nuu godhaa irra haadha yoo qabaatte du'aayii abbe yoo qabaatte du'aayii Maalik bin Anas jedhan imaamu Maalikin beeytanii imaamu Maalikin kuni namni wayii itti dhufee gaafate jaartii fuudhee eega jaartii fuudhee itti dhufee gaafate jaartiin tiyya kiyya haati tiyya guyyaa maraa dhuftee waan haa kenni jettiin kennaa fi takkaan hongeessine jaartiin ammoo hifatte nu qallabda mo'aatee qallabdanaan jetti haatee ofirraa dhogginaan jetti akkami jennaan ajaja jaartii teetiin fudhatini haatee ta duraan qallabdu hin dhoggatini qallabi jehen eeganaa deebi'eetiniin manatti deebi'ee ajaja jaartii fudhatee haadha duraan itti dhuftee waa irraa fudhatu har'a malee barrii tiyyan dhaabatin jehen eeganaa naggaaddee kanaa tujjaara qabeenya qaba biyya wayii deemee osoo inni karaa deemu shiftaan karatti itti bahe shiftaan karatti itti bahee duniyaa inni qabullee saamee harka isaa kanallee laamshan harka lamaanuu laamshessan garaan haadhaan dandee'u hin beeytanii ilmi kee duniyaallee zarafame harkillee akkana ta'e jecha dhageettee jennaan fiigaa itti dhufte imimmaan buuftee maaluma na duraa taate haadhan beeytanii jennaan yaa maaluma si nyaate jennaan sinna nyaate jedheen akkami si nyaadhee jennaan harka duraan sii kennu jaartii tiyya dhaga'ee
kennaa san sirraa kutee jennaan harkina laamsha'e abboo rabbiin naa kadhadhu jeen achi garagaltee gara haadhaati yaa rabbi rahmata godhiif ani akkuma anirra dabreefi jira yaa rabbi rahmata godhiif harka isaa karaamsha'e kanallee hin danda'u ijji nan laaltu yaa rabbi rahmata godhiif jettee achi garagaltee qibla kadhatte wayitaayi deebitu harki isaa nagaatti deebiyyan akka waan takkaan dhukkubsatini kanaaf du'aayin haadhaa barbaachiftu haadharraa fudhadha haadha yoo qabaattan abbaan yoo isin bira jiraate abbaan illee gahee guddaa qaba isinitti qotee roobni ka isaa ta'ee aduun ka isaa ta'ee uffata osoo hin jijjiiratin akkasitti ammoo isinitti shamatee isinitti qotee asiin isin gahee isin barsiifate har'an tana ammoo tiniin sadarkaa haadhaaf abbaa wallaaluu hin qabnu haadhaaf abbaan sadarkaa ammoo tiniin wasiilaa kortoo jannata ittiin argatanidha gariin namaa biyyee jalaa nyaattee booyaa jira sadaqaa irraa sadaqataa jira hoofultiin haadhaaf abbaa bira har'an tana deemi sheekanaan jedhana nama urgaa yafaan kee haa urgaa'u riskiin ta'e akka lafa margaa haa taatu marga margu kanan beeytaniimi yoo margee irraa dheedamu kaanuma biqila riskiin kee akka marga lafa kanaa haa taatu yaa har'an tan haga qabnuun haguma qabnuun ufti fi cinquu miti haga qabduun bira dhaabadhu isiniin jedhaa haganatti ammoo tiniin obbolowwan kii nama wal fayyadu rabbiin haa godhu usmaanii kiyya warra dabree rabbi haa araaramu haadhaaf abbaa keenna ka biyyee jirtu haati biyyee jirtu haadhatii yoo ka beeku taate haati namaa ta biyyee jirtu haadhatii abbaan namaa ka biyyee jiru abbaa kiyya sanillee rabbi haa araaramu ka dhukkubsatte rabbiin haa aafiyu ta jirtu rabbi umriin haa kaa'u jedha akkana. Ayyee sheekaa keenya rabbi isin haa tiisu inshallah gaa amma kanumaan goolamnaa nu biraallee salaanni ga'ee jira nama tokkotu sheekaa roobe salaamu malee jira saahiba kiyyaas najjinaa jira isin haa salaamu kino itta isiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hoga social media gabbatan isin hordofu isin jaalatu keessaayi. Baga rabbiin bakka ofii jaalatu isin dhaabe. Amin lafeetiyya. Baga nagaa hangaltan. Amin nama duniyaa wal jaalatuu fi miti nama akiraaf wal jaalatu rabbiin haa godhu. Gariin namaa duniyaaf wal jaalata mul'ate amma hagana gahe namni ammoo tiniin jedhee duniyaa harkaa qaba jedhee tiniin wal jaalata nama akiraaf wal jaalatee guyyaa kiyaamaa gaaddisa keessa waliin taa'u rabbiin haa godhu. Rabbi umrii kee haa dheeressu. Akkasiin jechuudha barbaadaanullee salaayee Naayiroobii kanallee ni dhufnanii argina saba kiyyan argaa mee saba keetii quuqqami ati namni hedduun saba ufiitii wallaahi imimmaan buusee kadhatuudha qabda afaan Oromoo dubbatee nama meeqatu birriin gurgurata saba Oromoo kan ta'uudhaan qabdu imimmaan buusee obboleessi keessi bira ammoo achi miidhamu dargaggeessa meeqa dhabne jechuu yaade ati dura nama meeqa dhabne nama meeqa harka isaa bichaa argan nama meeqa xiyyiitii itti gadi rooban haadhatee namaas yaa malee ilma keenya nama meeqa ijoollee daa'im roobaa yoo roobee likkii taruu namni kadhatanurraa dhaabi jedhanii nama keenya bar saba Oromoo xiyyiitiin gubbaa itti roobame bar Bolloo takkitti keessatti nama ammootiin 200 awwaalamne deengadde yaa hin dagatte dargaggeessa kallacha xiyyiitiin hin dagatte nama hedduu dhabne hayyuu hedduu dhabne beekaa hedduu dhabne namni wanni si jibbuuf maali qabeenya qabda hayyuu qabda ulamaa qabda kanaaf ilmaan Oromoo ammoo dhumattu marga lafaati. Baga rabbii walitti nu hambise tokko nu godhe wannan si jiru tokkummaan haa jiraattu wal haa beeynu walitti haa dhufnu hambi duraanii walitti dhufte osoo neetworkiin hin jiraatin bilbilli hin jiraatin mistira dhoyfattee ji'a lafa farda walii kennitee walitti dhuftee waan dalayde anaasi moobaayilli turee sooshaal miidiyaan tolee wal daganne wal haa beeynu hayyuu jala haa deemnu beekaa jala haa deemnu tokko haa taanu rabbi nu haa tiisuu isiniin jedhaa salaan illee nu kalaa'e yoo jiruun jiraatte umrii rabbi nu haa kaa'u Usmaan illee umrii rabbi haa kaa'u Nairobi sanillee dhufnee wal arginaa saba kiyyaa wal argine jechuudha. Inshallah dhuftan Nairobi wallahi waa takka rabbuma jiraan dhuftanii rabbi khayrii keessa sinaa jiraasitu hawaasa kenna galatoomaa warri hordofaa turtanillee milkaaya hunda keessanuu rabbi beeyti keessan isin haa dhaabu warri niyyattan anillee niyyadheera rabbi naa dhaabu du'aa naa godha hundi keessanuu inshallah. Taata Ameerikaa niyyanna Ameerikaa dhaquu hin dandeenye. Waan jedhu Rasuli Rabbi alayhi salatu wassalam mal jan du'aayi nama hin keebalamti waan in ariifachiifatini da'ootu rabbi rabbiin karrade rabbiin naka yoomu mana awwaatan haa ta'uu du'aayin tu wayiif tolchi yoo kaa balaa sirraa deebi yoo kaa mootiniin ganda akiraatti ol sii kaayam yoo kaa har'uma argatta du'aayin ati kadhattu yeroo hedduu du'aayii kadhadha waa hedduu rabbi naa ta'e du'aayin ati kadhattuu fi balaan guyyaan gadi bu'a jee nabi fayyata haala jaani samii duniyaa kanatti wal ansoo wal qabattiyyan yoo du'aayin kee baay'atte balaa san deebis
yoo du'aa'ii fi balaa wal qixa taate achuma wal qabdee walaansoo wal qabdee wal gadi buutu achi wal qabdi yoo du'aa'iin ta'e xiqqoo taate balaan ammoo sitti gadi buuti jaa kana maraa du'aa'iirraan deemin kadharraan deemin Ameerikaa miti waa hedduu kadhadhe annami maal kadhata beeyta harama dhufee yaa rabbi waggaa nu deebisi yaa sheekaa roobee kiyya akkasii mi dubbiin jummaa asii salaatee deema jedhina jummaa asii salaatee ufirraa garagala jedhen akka haji kormee fa'aa jedhanii jummaa salaatee deemti beekama amma sheekaa roobee jummaa salaatee haa galu jedhan duraan haji kormee jedhaniimi amma sheekaa roobee jummaa salaatee haa galu jedhan yaa rabbi maal goonaa waggaa jennee kadhata namni makiinaa kadhata V18 deema jedha sheekaa roobee xayyaara addaa kadhata yaa rabbi maal qabdaa xayyaara sheekaa roobee ittiin deemee yaa tirampinuu xiyyaara addaa qaba warri ammoo xinii waan biraa irra jiru ani ammoo yaa Allah jedhee sirraa dhabaa yaa rabbi namni fincaan ofirraan gochuu duniyaa nyaataa jira ani yaa Allah jedhee dhabama xayyaara addaa si kadhadhe kanatti kadhadhe rabbiin fageessii kadhadhe kanaa miti jannatul firdoosinuu kadhaa jedhee mi nabi maal taatereeti yaada kee rabbiin kennaa rabbiin biratti xiqqoo si bira guddoo fakkaata saayikilii fa'a kadhata gariin gaarii fa'a yaa rabbi ammoo tiniin gaarimame baajaajii ammoo wanni sadii jalalaa fageessi haa kiimmaa kee fageessi ana bakka gabrichi kiyyatti na yaada jira jedhee barabbo maan bal'iftee yaan kanaaf bal'isi yaadisillee Ameerikaa mi bakka feetee rabbi si haa dhaabu nama asitti ammoo tiniin ka biyya jirtu kanatti qursii nyaatee Dubaayitti ammoo iraata nyaatu rabbi si haa godhu akkana kadhate sheekaan roobee magaalaa roobeetti qursii godhee Dubaayitti iraata nyaachuu yaa rabbi jedhe maal jetta tamma dhugan Israafan taatu sheeka israafan taatu israafan lee jariyaan hin orga. Amma sheeka roobee rabbi ilmaaniin isinaa badhaasu dhiiraa dubra waliin makee inshallah waliin deebina sheeka kiyyaa obboleeyyan warri amma dhufaa jirra hoo waan sheeka roobee haasa'e dhageeffanneettan guutuu isaatu chaanaalii Oroo 360 jalaanii argattu asumaan gattu kaati. EDT ta'ee bareedee kun haasaya seenaati wallahi waan seenaati isinii kaayama chaanaalii irraanii argattu chaanaalii subscribe godhadhaati achi dhageeffattuu sheeka roobee durallee inshallah seenaa isaanii itti deebinee irraa isinii qorannaa yoo rabbi jedhe fayyaa nu ta'a sheeka keenyatiin jaalannaa rabbi sinaatiisu haadhatee sanillee rabbi umrii isinii dheeressee isaan wajjin rabbiin beektii san isin haadhaa bu'an balleen danda'a maashaallah Allahu akbar ummatee saniimi ummatiye Allahu akbar rabbi isa wajjin beektii san isin hageessu inshallah tanallee du'aa isinii goona fayyaa nu ta'a isinillee du'aa hin dagatina asumatti raabaa nu salaatatu ga'ee jira isaanillee du'aa isinii godhanii jiranii rabbi isin haa milkeessu rabbi isin bira haa dhaabatu jedhaa jiranii du'aa yaadaatii fudhadhaa du'aa isinii godhanii inshallah du'aa min fayyaddi mara salata shanaini keessatti du'aayin dagatina du'aayi waa hedduu namarraa deebisi isiniin jedhaa garaa qulqulluun namaa kadhadhaa isiniin jedhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh seenaa biraatii warahmatullahi wabarakatuh sheeka keenya Allah